Ajajaan poolisii duraanii buufata Asab waa'ee Asab kaleessaa fi har'aa maal himu? Ajajaan Shantamaa Dajanee Tuujoo turtii isaanii Asabii fi haala jireenya isaanii yeroo ammaa ilaalchisee BBC waliin turtii kan taasisan yommuu ta'u, yaadni isaaniis akka armaan gadiitti qindaa'eera. Maqaan isaanii Ajajaa Shantamaa Dajanee Tuujoo jedhamu. Godina Shawaa Kibbaa Lixaa Aanaa Wanciitti dhaladhe. Kan guddadhe yommuu ta'u, amma umrii koo waggaa 68 ta'eera. Gara poolisummaatti kan makame akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1968 ture. Yeroo sana leenjii poolisummaa kutaa biyyaa Baha jedhamuun kan beekamu Dirree Dawaatti leenjii poolisummaa ja'a fudhadhee eebbifame. Eebbaan booda Awraajjaa Kambaataa fi Hadiyyaa kan jedhamutti waggaa 4 fi poolisummaan hojjedhe. Ergasii gara Ambootti jijjiirame. Magaalaa Amboottis waggoota muraasaaf ergan hojjedheen booda akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1981 gara bulchiinsa Asabitti jijjiiramuun garas deeme. Yeroo sana jijjiiramuudhaan deemanii hojjechuun dirqama ture. Ergan gara Asab deeme booda ajajoonni achi turan dargaggummaa koo fi barumsa koo ilaalanii ajajaa poolisii buufata doonii Asab gochuun na ramadan. Haaluma kanaan bara 1981 hanga caamsaa 16 1983 ajajaa poolisii buufatichaa ta'uun hojjedhe. Asab iddoo jireenya sabaaf sablammootaati. Jiraattonni magaalichaa baay'inaan miseensota sablammii Madummaa biyyaaf meeqa wareegam lafee goototaatiin biyyi kan jaara biyya nuun jaaramteen majjiraachis arsa abboototaatiif sun barbaachis lafa loolaa dawaa magaalichaa baay'inaan miseensota sablammii Affaar ta'anis sabaa fi sablammoota baay'eetu jiru. Buufanni doonii Asab kutaa lama qaba. Inni tokko buufata bitaa yommuu jedhamu, inni biraa immoo buufata mirgaa jedhama. Buufanni bitaa meeshaalee nageenyaa ergamu to'achaa ture. Wanti Itoophiyaan alaa galchitu hunduu karaa sanaan gala. Dooniiwwan keenya Maskaram, Abbaay, Takasee fi Caamuu jedhaman waan alaa dhufu fidanii dhufu. Asii immoo waan biyya alaatti ergamu kan akka gogaa fi killee akkasumas buna fi aannan. Asab jechuun morma biyya kanaati. Asab dhabuun morma keenya dhabuudha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan Asab dhabuu isheetiin waa baay'ee dhabdeetti. Qaala'insi jireenyaa kan nutti dhufe inni tokko Asab dhabuu keenyaani. Zayitiin karaa Jibuutiin dhufa. Mootummaan karaa buufata doonii Jibuutiif birrii meeqaa kaffalaa? Kanaaf buufata doonii dhabuun keenyaan baay'ee miidhamne. Buufanni doonii dirqama nu barbaachisa. Bara Addawaawii namni waa'ee Asab dubbate akka diinaatti ilaalamaa ture. Haa ta'u malee gaafa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ali waa'ee ulaa galaanaa dhiyeessane ani guddaan gammade. Tibbanas waltajjii uummataa magaalaa Ambootti taasifame irratti waa'ee Asabiif Abbaay namni dubbatu jedhamnaan ka'een itti cabse. Yeroo sana karaa Baaleenis ta'u karaa Booleen jedheen ture. Haa ta'u malee amma Asab karaa dippiloomaasiin akka dhufu barbaada. Waraana argeen dhufe. Waraanni gadheedha. Waraanni nama ajjeesa, qabeenya balleessa. Osoo san hin taane mootummaan dippiloomaasii kennaan fudhachuun hojjechuun barbaachisaadha. Buufanni doonii Asab ummata Itoophiyaa miiliyoona 130 dirqama barbaachisaadha. Yoo dhuguma Asab deebi'e mootummaan Itoophiyaa anaaf haadha warraa koo akka geessee na daawwachiisu gaafadha jechuudhaan yaada isaanii goolabane.